Finfinneedhaa. Labsiidhaan murteessuu qaban. Angoruu ni dandeenye. Kijibaa bara. Ani amma lafaa kee Finfinneen Oromiyaatti hundi faayidaan qabu. Anaa fi Adaanechitti miidiyaa gubbarratti. Anaa fi Adaanechi miidiyaa gubbarratti takka. Adaanechi jettuus yoo paarlaamaan hin murteessin waajjirri achii yoo ottan ta'in manni barnootaa Finfinnee kan mootummaa guutuutti afaan Oromoo yoo hin barsiisin dirqama jechuu Oromiyaa ta'e Finfinnee guutuutti afaan Oromoo barachuu qaban. Afaan Amaaraatis afaan Oromootis dirqama jechuu. Maaliif Oromiyaadha? Kadhuunfaa rakkoon qabu. Kadhuunfaa laakiin manneen mootummaa hundi Oromoo sobuudhaaf yaada tokko darban malee bar waan kana hojiirra oolchuu fi mijarrini. Oromoo sobuudhaaf Oromiyaan magaalaa guddoo ta'e jechuun waan hedduuf jalaa qaba. Waajjirri Adaamarraa Finfinneetti gala. Biirooleen Oromiyaa Finfinneetti galti. Manni barnootaa afaan Oromooti ta'a. Manni murtii afaan Oromooti ta'a. Kana godhuudhaaf paarlaamatti dhiyeessee harka baasanii mootummaan yaada dhiyeessee amansiisee awaajiidhaan televezyiinaan bahanii harka federeeshin bakka boodaa mana ummatoota murteessee achii fuudhanii bakka bu'oota federeeshinaa ministeerota federeeshinaa dhaqee akkasitti labsiidha. Yoo labsiin hin tahin ani Abiyyiin bahee Finfinneen Oromiyaati yoo nan jee it is meaningless jechuun waan faayidaa hin qabne. Anaa fi inni sooshaal miidiyaa feesbuuk irratti waan seeraa fi heeraadhaan hin murtaa'in tokko afaaniin ja'ameedhaaf faayidaan qabu. Wayyaanis waggaa 27 bara Finfinneen handhuura Oromooti jechaa turte garuu handhuura Oromoo afaaniin miti. Labsiin ta'uu qaba. Seerri hunda labsiin ta'uu qaba. Heeraa fi seeraan paarlaamaan ni murteessa. Waajjirri ol gala akkuma Adaamaan afaan Oromootti baratan akkuma Goobbaatti afaan Oromoo baratan Finfinnee keessatti manni mootummaa godha. Kan dhuunfaa kan achi hin kan tahin namni keenya kan adda baafachuu qaba. Alaa kulli haal Jawaar Mohaammed sirriitti isiniif hima. Yeroo woboon jabaatte hunda inni fiigee diiyaaspooraa kana zeeroodha. Abiyyiin dippiloomaasiidhaan kufee jira. Har'a kun eega Jawaar olii gad deemee nuti nagaa harkannee dimokiraasii labsinee jee faranjii hojiidhaan fardarra bahe booda Abiyyiidhaaf hanqata kallee maallaqa gallakkisan. Inni wanni godhaa jiru kan kunoo araaraa mootummaanis nu gallakkisee jira. Biitii tun diigamuuf deemti. Jee faranjii deemee Abiyyi baraaraa jira. Malee uummata Oromootiif yaadeetii miti. Walii galtee daanii masaraa waliin dubbatanii inni masaraan dheene jee masaraa dhaqee jira. Qabatamaan beeyna ni kijiba. Wanti irratti ni kijibe. Abiyyi hojii waliin haasawanii waliin dubbatanii hayyama harkatee waan fedhe akkana albahu jira. Silaa Abiyyi irraa hayyama hin qabaanne akkana albee biyyatti hin galu. Walii galtee Abiyyi maraataadhaan ni jeesna. Garuu walii galtee waan fedheen haasawa uummata sirraa hin tolcha. Akkasitti waa hunda kisiis tana qofa qabaadhuutti adda deemanii sinjaa kanuma. Akkasitti fudhadhuun sinjaa. Kana dubbiin akkasii dubbiin isaan qofa qaba. Akkasitti Oromoon faayidaa xixiqqoodhaan sobamuun qabu faayidaa nama tokko ol darbimee yaada qabna jaanii ilma warqituu rorroo gaja'u kan darbi maama kadir kanaas ka ipidiyoon feesbuuk irratti qawwee kennitee kana ol darbime seenee bee bar ammaan tanaa seeneeti bee bar dubbachuun barbaannee kun olaal neen kannaa fi ol darbeetiin didee bee nee yoonii fi karraan isaa waan ni jee. Maama kadir bar ipidiyoon maajeta baasteetii fi amanamuu irratti beekee torbaan takka hubaa jaa. Irra beekanii. Inni raajaa ittisa biyyaatii tika Abiyyi. Akkasitti Oromoon faayidaa xixiqqoodhaan sobamuun qabdu faayidaa xixiqqoo gartee ammaan tana moo oppiidiyoon ol baatee gartee odeessiti sun uummata Oromoodhaa hudduu duuba deebisuun qabdu uummanni Oromoodhaa bakka irraa ka'ee fi bakka itti deemu beekuu qaba. Haayoosaa hanga galma geessutti qabsoosaa ciniinnatee itti fufuu qaba.
Najaat akkasumatti bakka galatoon ulfaadhu adeera sanumaan jiru ulfaadhu barbaada. ulfaadhu ulfaadhu. Akkasiiti seenaa jara keenyaa mee namni yaada qabda yoo jiraattan yaada keessan kannadhaa Oromoonni qulqulluun sabboontonni sabaa warra waan kana saba keenyaaf ni toleettan yaada keessan kannadhaa warri bilchiginnaatis jaluma san ta'atii dhaggeeffadhaa silattuu carraan keessan hin jiru keessan barri rasaasumaa hudduttii siyyaa'aa jala san ciciisaatii dhaggeeffadhaa warri bilchiginnaadhaa saniifuu takkasiiti ummanni Oromoodhaa faayidaa xixiqqoodhaan sobamuun qabu waan bu'aa qabu ta Oromoodhaaf bu'aa qabdurratti waliif galuu qabaa oppiidiyoon guyyaa rakkatte ol baatee Finfinneen ta Oromiyaati jette jechuu dhabdee ummanni Oromoodhaa bakka irraa ka'ees bakkatti deemuus ni beeka nama bakka irraa ka'e hin beeyne ka bakkatti hin deemne hin beeyneef waan akkasii himuu qabdi. Saniifuu ummanni keenya tokkummaa keessan jabeessaa ummata keenya Wallaggaa dhumaa jiru, ummata keenya Gujiif Booranaa dhumaa jiru, ummata keenya Shawaa keessa dhumaa jiru, ummata keenya Wallo keessa dhumaa jiruuf sagalee haa taanu, cinaa haa dhaabbannu, waraanni bilisummaa Oromoo wabii ummata Oromoodhaati haa jabeeffannu. Oromoon itti yaadee beekuu qaba. Maaltu boru ilmoo tiyyaaf naa gaariidha har'aa lafa kaayyachuu qabdaa jechuu. Boru ilmoon ta'e akka ilmoo namaatitti bilisa taatee akka jiraattu yoo feete har'a yoo waraana bilisummaa Oromoodhaa cinaa dhaabbatte qofa. Yookaan nafxanyaadhaan nyaadhamuun kee fagoon jiruu jechuu. Fagoon jiru. Kanaaf ummata keenya kan Wallaggaa ummata keenya kan Gujii fi Booranaa wajji dhukkubsachuu jirra waliin du'aadhaa jirra. Ummata keenya ka Shawaa, ummata keenya ka Walloo, ka diinaan marfamee, garaacha diinaa taa'ee, diina firraa faccisaadhaa jiru. Ka mootummaan Bilchiginnaatii fi mootummaan naannoo Oromiyaadhaatii fi mootummaan naannoo Amaaraa irratti walii galanii meeshaa gurguddaadhaan dhawaadhaa jiraniif sagalee ta'uu qabna. Oromoon hundinuu ummata keenya cinaa haa dhaabbannu, sagalee haa taanuu fi waraana keenya haa jabeeffannu. Yoomiyyuu taanaan hayni ni mooha, cubbuun bakka takkallee hin geessu, haqa barbaanna, haqa keenya barbaanna. Hanga haqa keenya harkannutti Oromoon galee rafu hin jiru. Ka garaacha diinaa jirus ka Oromiyaa keessa jirus numa falmata. Hanga dachiin san qullatti haftutti. Hanga dachiin san qullatti haftutti Oromoon hanga haqasaa harkatoo falmaan dhiisu. Kana diinninis beekuu qaba, firrinis beekuu qaba. Ummata Oromoodhaa hanga biyya isaatirratti abbaa tahuu, haqa isaatirratti abbaa tahuu, biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti lolliin dhaabbatu ittuma fufa. Takkaa dhabamnee biiti san qullaa hafti malee biyyi nuuf hin taane nam tokkoofuu ta'uu hin teessu. Oromiyaan nuuf hin taane alagaafis hin taatu gana. Lafa nuti irra miidhamne irratti, lafa nuti irratti gandaa ari'amne irratti, lafa Oromoon itti bineensi nyaachaa jiru irratti abbaan biraa makiinaa adii oofatee mana adii irra jaarratee osoo Oromoon kophee malee deemuu nagayaan bobbahee irra numan galle. Tana beekuun dirqama. Abbaan fedhe Oromiyaa keessatti amma booda hayyama ilmaan Oromootiin ala makiinaa adii mana adii irra jaarratee irra numan bashannanne bakka Oromoon itti hidhamaadhaa ajjeefamaa jirutti
biyya sanii waliin bada malee. Kanaaf mootummaan bilisiginnaadhaa kan gartee mootummaadhaa fi jiru jarri maafiyaan amma 4 kiiloo jiru kun biyya san nagaya baasuun biyya san jiraachisuun yoo fedhii Oromoo guutan qofa. Yoo fedhii Oromoo guutan qofa biyyi san nagaya argatti. Yookaan biyya Oromoon irra roorrifame, biyya Oromoon irratti ajjeefamu, biyya Oromoon irratti hidhamu, biyya Oromoon irra salphate keessatti abbaan tokkollee mana adii ijaarratee makiinaa adii oofachuu hin danda'u biyya sanii waliin daaraa ta'a malee. Kana diinninis sirrinis hubachuu qaba tolchee. Yeroo wal sobanii miti. Yeroo wal sobanii miti. Beeku qaba namootu. Kun mixee seenuu hin dandeessu. Maaqaba warri feesbuukaa asirra kaayee jira. Seenuu hin dandeessu. Maaqaba asirra jira. Namni biraa yoo yaada qabaattan yaada keessan ergadhaa sheer godhaa ummata Oromoo biraan gahaa. Woboon wabii saba kanaati waraana keessan bira dhaabbadhaa gargaaraa. Abbaan tokkolleen yoo atin jabaatin abbaan tokkolleen hayni kun si fakkaataa hoodho siin hin jiru. Saniif Oromoo irraa wanni barbaachisu akka namaa jabaachuu. Akka namaa jabaatee Oromoo wal jala yaanaan abbaa biyyaa meeqoot maal qabda? Oromoon akka namaa jabaatee wal jala yaanaan hundi diina isaa fira isaa ta'a. Ni beeyna. Kanaaf Oromoon jabaachuu qaba. Entee jirta. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Abbaa biyyaa. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirta jajjaba? Gaarii wallah alhamdulillah. Wallahi jabaachaa jirtanii fayyadaa. Ajandaa murteessaa fi barbaachisaa irra jirtanii. Beeytaa yeroon arraan tanaa yeroo siigaltee waraana bilisummaa Oromoo xiqqeessanii miti. Ittuma himna beeytaa nama wallaalaa kana ittuma himtaa beeytaa. Nama uumaan beeyne, nama siigaltee ifin beeyne, nama saban beeyne, nama kaayyoon beeyne, nama akeekan beeyne, nama waan deeggarullee hin beeyne. Amma fakkeenyaaf warri bilisiginnaa kun mee kaayyoo bilisiginnaatii fi tarsiimoo bilisiginnaa akeeka bilisiginnaa hoo jaaniin warra hin beeyne jechuun waan ajaa'ibaatii jira beeytaa. Ni kun agarre asuma akkanuma qilleensa barra deeggara malee. Waan nama ajaa'ibsiisuu jira beeytaa. Amma wallaaltota akkanaa kanaas silaa warra waa baruu miti. Nuti ittuma himna ammoo qabsoon Oromootii fi siigaltee waraanni bilisummaa Oromoo akka gaafa duraaniitti kaasata keessa kaanii maqaa waraana bilisummaa Oromootii fi adda bilisummaa Oromootiin taphachuun arra hin jiru. Arraan tana siigaltee ijoolleen teenya humna barattee humna siigaltee beekumsa qabdu ijoollee qeeroodhaa qeeroo kaleessa siigaltee wayyaanee cabsitee jirtu arraan tana jiraachuu dadhabdee biyya itti siigaltee wareegamaan jijjiirama fidan keessatti jiraachuu dadhabanii arraan tana siigaltee lubbuu isaanii uummata Oromoo kanaaf aarsaa godhuudhaaf warra qabsaawaa jiru hayyoota warra barate siigaltee. Kanaaf arraan tana hayyoota kanaan waan na ajaa'ibsu beektaa warra amma gurbaa tokko edaa kana ija tokko jira. Kana siigaltee Oromoo